Akka ta'e miqqanya akka ta'e bareeran miliyoon dirribaa utuu dhufanii keessaan hin gorsiin otoo kun sirrii miti naan hin jedhinuu jedhaniitti yuutuubii isaanii guddifachuudhaaf tiiktookii isaanii ittiin guddifachuudhaaf uummata irratti kakaasanii qaama mootummaallee irratti kakaasanii gaafan immoo qabamuu miliyoon dirribaa waggaa 4-5 dhugeera namni jedhe namni beekamaa jira. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi borsa akka qabattee harkatti borsa harkaa qabde tureen. Eeyyee. Borsa hunda qabattee ati sila fayya qabda maal taati Oromoo taatee dammoo Itoophiyaa keessatti akkasi addunyaa mataa ofii keessa jiraachuun wayyaan ati uffatte wayyaa dubartiiti bara akkamitti addunyaa mataa keessa jiraatta. Ikkoo qoykaa koomediin waa baay'eedha miti amma fakkeenya waa baay'eetu hojjetama. Bifa faniitiin hin ilaale malee sadarkaa kanarra hin gaa jedhee yaannen. Ani yoo ta'eni nama kamiyyuu wajjin piiziidha kan na jaallate nan jaalladha kan na kabaje nan kabaja. Garuu jechuudha namoonni akkuma qawwisii wayiitti na ilaalan. Garuu immoo jireenyi isaa immoo qawwisii nama gochuu danda'a maakiyye. Garuu guyyaa tokko qawwisii na godheera jireenyis hin jenneen. Sii galeera miti. Maaliif miliyoon dirribaa dhagaa darbate jechuurraa miliyoon maaliif dhagaa darbattee na utunaan jedhanii dhufee namni nan gaafan maanni rakkinni keedhee dhufee namni qaamaan nan gaafan haadha kiyya nan rabsu abbaa kiyya nan rabsu bakka wanti isaanii nan rabsiniin jiran bakka yeroo hunda namni tokko moomaa kiyye beekumsa qaba utuu ta'eeti gaafa waa tokko dogoggoruu bakka barnootaan yookaan dandeettii qabuun dhufee namoota malee miliyoon dirribaanii arrabseetan rukuteetan dudda duubatti deebisaniin jiru. Namni tokko anaan dhaanina cabsaniiru poolisoonni kunoo garuu anaan sammuu koo nan cabsine qaama kiyya na cabsan na hidhani malee sammuu koo hiniin ammas mana kiyya dhufanii fattashaniiru sammuu koos hin fattashine ammas maal godhan birrii doolaara wayi gaafan kanaan dura lakkaa'ee gaafanii tiiktookii irratti gadhiisu jechuudha. Miliyooniin doolaara manaa qabadanii dhufanii baarrii namaallee irratti cabsaniiru. Sii galeera miti? Miliyoon dirribaa ifadhu ati amma akkas godhuun kan kee addunyaa mataa kee keessa jiraachuudha. Akka jechuun fedhinnaa keessatti jiraachuudha. Biyyi ati jirtu immoo biyyoota hunda caalaa keessatti wanta akkasii biyya fudhattu miti. Sagalee? Mirgi akkuma jirutti ta'ee wanta aadaa keessa hin jirre fakkiin immoo aadaa biyya san keessa hin jirre biyyi sun dirqama addunyaa mataa kee keessa hin jiraadheetti. Biyya Oromiyaa kana fuudhee akka faranjii godhuun qabeechuu hin dandeessu bara. Inni maakiyye naa gala maaloo beektaa maakiyye anammas taanaanii hin dogoggorree jechuu kiyya miti hin dogoggoreera naan galle garuu ani wanta kana daayirektikaalii kan hin hojjedhee fi ittumaan uummata kofalchiisuuf maleeni kanan natti dhufan jenneen anamma ji'a tokkoof guyyaa 9 hidhamee ba'e. Ji'a tokkoof guyyaa 9tti immoo utuun hojii hojjedhe ammamin argadhaa jedhii taayyaati. Sii galeera miti dogoggoran godheef immoo achi akkam ba'e. Hayyee wanti dubartii uffattee beekamte mi ammaati? Eeyyee. Yaa abbaan dubartoonni kabbaa jedhamti jechuu haala kanaan baga beekamte. Kanaaf malee amma tuluu taanaan jechuudha waa tokko sii galee aadaan uummata Oromoo aadaan safuun amantiin maal kamiyyuu mooraaliin qeerroo qarre akka inni tuqamu barbaadee miti sii galeera miti anunkaan dhiiga koo miti Oromoo miti dhiirri guutuun hiriira koo malee waa takka nafne bara Oromiyaa keessatti maqaan nyaate jedhamtee barbaadamaa turte nuti dubartiin immoo safuu dalaydee malee wanta akkasii hin jenne beekte. Naa galaamamman aadaan saba kootii safuun saba kootii kan cabu mitiiti. Aadaamti saba biraa akka cabuyyuu hin barbaadan. An tokkoffaan zaranyaa mitiyan. An lafa naquun beekaman. An borii oon barbaadanii Awurooppaa dhaquu hin danda'a. Gondoriin dhaquu hin danda'a. Tigiraayin dhaquu hin danda'a. Gambeellaa dhaquu hin danda'a. Yeroon hojiidhaaf deemu saba tokko arrabsee gaafa akka carraachaa deemu. Inni lamaan kana hin adaba. Innaa sabbi aadaan saba biraallee akka inni cabullee hin barbaadan. Sii galeeranii. Garuu uummati ammallee nan hubanne. Miliyoon maal taate jedhee namni dhufee natti siqee na gaafate hin jiru. Hundumtu arrabsoodhaan deeman. Arrabsoo. Ana miliyoon dirribaa immoo arrabsoodhaan miti kan dugda duubatti deebisan.
Jaalalaan namni nama mo'achuu danda'a. Maaliif yoo jette maakiyyee dhiirri gaafa dhalatte duute. Gaafa dhalatte. Maakii viidiyoo boocaqaa jiru. Thank you so much. Namni yoo na arrabsu das na jaa obboleettii koo akkasumaa fi akkuma naqee qaniif hin godhe. Thank you. Innaa dhageeffadhu bakka beekamtee jirta waan bareedaa nama bareedaa jira amma waan biraa hojjedhu waan bareedaa hojjedhu san dhiisitu ishii. Maaloo beektaa si galeera miti yooti la dhaggeeffadhu la waa'ee nama keenyaa sittin hima. Yooti wanta gaarii hojjettee wanta uummata fayyadu viidiyoo tokko hojjette dhufanii sin ilaalan. Dhufanii sin ilaalan. Gaafati wanta dogoggoraa hojjettu immoo dogoggora hojjete jedhaniiyyu. Yerooti waan gaarii hojjettu jabaadhu gurba aadaa keenya jabeessaa jirta. Tokkummaa keenya jabeessaa jirta. Eenyu jedhee anan na jajjabeesse yeroo wanta gaarii hojjedhu eenyutu dhufee riipoostii naa godhe eenyutu koomentii gaarii naa godhe. Bakka baga uffattee jedhamtee baate mi amma? Bakka amma waan gaarii hojjedhu gaa kana booda maal yaaddiree maal hojjechuu yaadde kana booda? Ani jechuudha maakiyyee wanta kamiyyuu hojjechuudhaafanii xaaxaan qaban sii galeera miti. Wanta humnaasa ta'u ilaa kunoo utaalanii caccabuusa ta'u xaaxaa akkanaan qaban sodaa akkanaas hin qabu sii galeera miti. Ani maali ani garaa akka makaa kiyyatti nam tokko beekamuudhaan nama xiqqeessuu of xiqqeessuu hin qabu sii galee beekamu yoo waan gaarii hojjamtee beekamte yoo maqaa bada matalaa maqaan badurra mataan baduu wayyaa itti Oromoon si galee maqaan kun waan gaarii uffattee suufa uffattee biiroo keessa deemtullee poostiin gaafa tokko gad ba'uun isaa lafa hin qabu namni keenya akkasuma gaafa waan gaarii hojjettee waan durkeetiin si cabsuu si kuffisuu barbaada si galee suni akka jechuun dubartii uffattee akkasii ba'uun keessuun akkasii beekamuu caala beekamuu dhabuu beekamuu silaabaatti irra si jira jechuudha waan akkasii sanii beekamuu akka fayyadte jechuudha. Because fuuldirri kan kee yoo bareedaa ta'ellee fidanii mataa sammuu si nyaachuun isaanii hafa waan hin qabneef kana booda garuu waan gaarii hojjechuudhaaf yaadashi. Inni sirriidha maakiyyee sii galeera miti waan gaarii namni keenya jaallatu. Tokkotu maal jedhee viidiyoo Amaariffaan hin hojjedhe sirba duukaan sirbe malee miliyoonnaan jedhe aabeetennaan kanaan durallee koomentii sii laadheen beeku jedhe afaanuma Oromootiin hojjedhu ennaan. Kanaan dura shiroon afaan Oromootiin hojjedhu yoom koomentii naa laatte jedhee tan dhuga bilookiin godhen. Kanaan dura yeroo naqee duuriyyoota bukkee dhaqee taa'u miliyoon dirribaa duuriyyoota wajjin oolee jedhu na arrabsu jechuudha. Yeroon immoo warra sooressaa warra abtaamii bukkee dhaqee taphadhee galu maal hojjetti gaa humna ishee malee olii xattii naan jedhu. Sii galeera miti inni duuriyyee bukkee ooltee jedhee maqaa na balleessu suni gaafan warra abtaamii bukkee dhaqee hooluu maaliif immoo akkuma sanatti. Haadha faaxee yaamame guys. Okay bakka waan gaarii hojjetu shi haadha faaxee seensu deemaa qolleen ilaalaan. Haadha faaxee. Si biraan ni jirti? Injirtu addana. Injirtu si bukkeedha malee. Jeeran manatti amma isheen nuftutti. Ennaa maakiyya maal jechuu barbaadeetanii wanta baay'ee wantan si wajjin haasa'utu sabichaadha. Gorsa si galeera miti. Maal inni gorsa maalii yaa obboleessa koo anuu gorsamuun barbaadaati. Maaliin si gorsamoo? Ani moo kan hin barbaadu moo? Waan ta'e nama ta'e wajjin walitti na fiduudha kanuma bakka. Abbaasaa immoo keessan hin sittima. Dubartii miti dhiira nama ta'e wajjin walitti na fidda kanumaadha bakka. Ammati bakka dhiira nama ta'e wajjin walitti na fidda Dookter Asilii bakka isaa wajjin walitti na fidiin bakka. Maa nagumaa fi garuu? Yookaan Dookter Asilii yookaan Mubaarik Musammaa wajjin walitti na fidi. Kanuma. Maal inni rakkoo kenkee maaliif nagaa? Rakkoo miti ani walaa kun waa tokko siin jedhee qarshii siin barbaadu waa tokko siin barbaadu akka isaan waa tokko na godhaniifis miti. Maaliif duba? Haasaa wajjin qabaataa wajjin haasa'u jira. Sii galee haasaa wajjin haasa'uun qaba waanta ta'eef adaraa dhagaa. Okay?
Asumarratti wal agartaa barra. Asumarratti wal agartaa. Itti erga duwwee laayifii seenan. Nan galchani badaa nan beekne wanta ta'eefi otoo na beekanii xuruudha. Na beeku garuu badaa nama walitti na fiduun dhabe. An fireeshiidhaan reefu ji'a 10